Garee shororkeessaa TPLF Itoophiyaa diiguudhaaf iddoowwan garaa garaatti waraana bareetiin kan inni jiru. Iddoowwan kana keessa Walloon Kaabaa ishii takkaadha. Walloo Kaabaa Gaachanaan jechuudha. Yeroo ammaa kana nutis Gaachanaatti argamneetiin kan jirru. Egaa akkuma odeeffannoo hawaasarraa fudhannetti iddoo kanatti baatiiwwan darbaniif jechuudha. Gareen kun saamicha akkasumas miidhaa garaa garaa hawaasarraan gaatiin kan ture. Hawaasnis deeggarsa garaa garaatiif harka namaa eeggatan taasiseetiin jira gareen kun naannoo kanatti jechuudha. Yeroo ammaa kana deeggarsi namummaa hawaasa jiraattota naannoo kanaatiif taasifamaatiin jira. የደረሰብን በትግራይ አሸባሪ ኃይል ጁንታ ግፍና ስቃይ መከራ የደረሰብን garee shororkeessaa TPLF'n miidhaa fi hubaatiin nurra ga'e hedduudha. Obboleessa koo Luba Dirribaa Allabbaachoo jedhamu mana isaa seenanii daa'imman isaa hunda haadha isaa rasaasaan bakka tokkotti ajjeesan nyaataa fi uffata saamanii darbanii. የሚፈልጉትን ነገር ያደርጋሉ. Isaan waan fedhan raawwatu. Kilaashidhaan doorsisanii waan nuti hin feene hojjedhaan hun jedhu. Waqtii soomaatti nyaata kana hojjedhaa jedhu. Hin hojjennu yoo jenne meeshaan nu doorsisu. Homtuu isaan hin hafu. Komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Amaaraatti Daayirektarri Kominikeeshinii Obbo Iyyaasuu Masfin akka jedhanitti dhaabbileen deeggarsaa tokko tokko deeggarsa namummaa aga ammaatti wanti isaan dhiyeessan akka hin jirredha. Haa ta'uti mootummaa fi hawaasni waliin qindaa'uudhaan deeggarsa taasisaa akka jiranidha kan isaan nuuf kaasanii. ጁንታው ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች ከ7.1 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው በጁንታው ተይዞ የነበረ ናኖ ገሬን ጁንታ ኩን ቀበቴ ቱረቲ ለሚሊዮን ሚሊዮን torba tuqaa tokko oltu rakkoof saaxilame hawaasa kanaaf nyaata dhiyeessuuf hojjechaa jirra deeggarsi haga ammaa taasisne gaarii ta'us kana boodallee deeggarsa cimaa barbaachisa kanaafis aadaa wal deeggaruu duraan qabnuun uummataaf qaqqabuu qabna ammallee deeggarsa mootummaan dhiyeessuun cinatti hanqinni nyaataa akka hin mudanneef deeggarsi hawaasa kaanirraa cimee itti fufuu qaba. Odeeffannoon komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Amaararraa arganne mul'isutti iddoowwan bilisa bahan jechuudha. Aga ammaatti namoonni miiliyoona 2.3 ta'an deeggarsa namummaa akka isaan barbaachisuudha odeeffannoon arganne kan mul'isu. Egaa deeggarsi taasifamu kunis cimeetoo gara fuulduraatti kan itti fufu akka ta'edha kan nu biraan gaani. Gabaasa qindaa'eef Guddataa Ajjamaa Gaashanaarra.